Hordoftoota hordoftoota chaayinalii miikiyaa egaan guyyaa har'aa barnoota keessatti akkaataa tiktookii gubbaarra viidiyoo tokko weetmaarkii isaa malee buufannoo waliin ilaalla jechuudha. Egaa maali warreen yeroo jalqabaaf gara chaayinalii keenyaa dhuftan bakka halluu diimaadhaan dibamtee jirtu kan al tokkoof tuquudhaan ergasii booda mallattoo bilbilaa kan fakkaattu kana filattu sanaan booda ol kan jettu irra keessu jechuudha. Kunis gaa viidiyooleen itti gadhiisnu ofiidhaan yookaan nuti gaduu akkasiniif galu taasisa jechuudha. Egaa maarree barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti tiktookii tokkorraa viidiyoo tokko weetmaarkii isaa malee akkamittiin daawunlood godhannaa kan jedhudha. Egaa maarree hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa isin jedha. Dhugaadhaaf viidiyoo kanatti hedduu akka isin gammaddan abdii guddaan qaba. Mee fakkeenyaaf tiktookii irra gallu. Egaan viidiyoo kana akkuma argaa jirtan seeviin godha jechuudha ammana. Ergaan viidiyoo kana seevii godhe egaa ansiritti agarsiisuun seevii godha malee isin gaa seevii gochuun qabdan jechuudha. Sababni isaas weetmaarkii isaa wajjin seevii ta'a jechuudha. Amma yeroo seevii godhu kana isin kan isin gochuu qabdanii linkii viidiyoo kana koppii godhachuu qofa jechuudha. Linkii viidiyoo kanaaf kenname qofa koppii godhattu. Ergisiin booda gara websaayitii tokko deemnee yookaan waliin ilaalla jechuudha. Egaan viidiyoo keenya guyyaa har'aa hedduu akka isin gammaddan dhugaa abdii guddaan qaba. Mee fakkeenyaaf koppiin godhadha jechuudha linkii isaa kana. Egaan linkii isaa koppii godhadha. Okay, mee gaalarii keessa deemee isinitti agarsiisa. Viidiyoon amma linkii isaa koppii seevii godhe. Kun akkuma gubbaarraa argitan tiktook jedhee gubbaarraa fidee jira jechuudha. Amma immoo gara gajjallaatiin egaan nuti akkaataatti kanarraa balleessuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Egaan gara Google Chrome keessanii deemtu yookaan browserii barbaadan filachuu ni dandeessu. Browserii maasu jechuudha. Ergasii booda egaa gara browserii kanaa deemtanii booda SS TikTok jettanii searchii gootu jechuudha. Hubadhaa SC si'a sadii barreessitu sanaan booda TikTok jettanii barreessitu. Ergasii booda egaa haala kanaan isiniif fide jechuudha. Amma naaf jalqaba irratti fide isiniif gara gajeellaatti gara dhumaatti illee fiduu ni danda'a. Websaayitii kana barbaaddattu jechuudha. Ergasii websaayitii kana ni filattu. Ergasiin booda egaa linkii amma koppii goone finnee asirratti peest goona jechuudha. Sekondii tokkoof gadi qabuudhaan linkii amma gajeellaa irratti koppii goona. Tiktookii amma irratti koppii goone sana fuunee asirratti peest goona. Ergasii booda egaa kunoo nuuf fidee jira jechuudha. Haala kanaanii without watermark to with watermark to jedhee nuuf fidee jira jechuudha. Egaan isin kan filattan asirratti without watermark kan jedhu filattu jechuudha. Egasii booda egaa daawunloodii gochuu jalqabaa jechuudha ofiima isaatiin. Kun akkuma asirraa argaa jirtan tiktookiin kiyya daawunlood naa gochaa jira jechuudha amma. Egaan hagani daawunlood godhee naaf xumurutti yala kunoo xumuree jira jechuudha amma. Mee gara tiktookii kana deemna jechuudha amma waliin. Egaan galagaarii keessanii keessa deemuudhaan bakka daawunlood jedhu kana isin faayil manaajarii illee filachuu ni dandeessu. Kunoo akkuma asirraa argitan tiktookii kan jedhu asirraa nu irraa badee jira jechuudha ofiidhaan. Kunoo viidiyoo nuti sila argitan kan haala kanaanii viidiyoon keenya kunoo daawunlood nuuf ta'ee jira jechuudha. Viidiyoon weetmaarkii qabu immoo kunoo akkuma kaameraa jala argitan kan kun kan weetmaarkii qabu kan nuti tiktookii irraa daawunlood godhanneedha jechuudha. Egaa kun weetmaarkii tiktookii qabaa inni amma garuu hin qabu jechuudha. Egaan daawwattoota koo koppii keenya guyyaa har'aa keessatti hedduu akka isin gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Sababiin isaas kun rakkoo namoota hedduuti. Fakkeenyaaf warreen
viidiyoo namoota adda addaallee fuutanii keessa irratti gadhiifachuu barbaadanii fi kun dhugaatti fala gaariidha jedheen isiniif yaada. Sababiin isaa TikTok nama sana irraa balleessa kan keessan irra isiniif kaa jechuudha. Gasiigaa viidiyooleen gadhiisullee akkaataa wantoota adda addaatti bootiiwwan laayikii gochuun sheerii gochuun illee akkasiin na cina dhaabbattan akkasumallee wantoota hedduu gara biraatti waliin ilaala jechuudha. Egaan viidiyoo kana aga dhumaatti waan na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti. It's caught in the crossfire.